Ashamaa daawwattoota koo fayyaa keessan nagaa jirtu nageenya rabbii bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Ani nagaa koo galata rabbii naa galatuun isinin jedha. Isin biras nageenya akka ta'u abdiin qaba. Har'aan tana mee istuudiyoo kiyyan jira jedhu istuudiyoon jira. Egaa mee hoolumaa har'aa waliin ilaallaan isinin jedha. Hoolumaan shaqqalan ittiin ooltu sinis akkasitti ooltu yaada akkanani hoolu kanatti jechuudha. Egaa hojiin kabajalleedha. Hojiin ulfina nama hojii tuffatetu ulfina hin qabne yaada. Hojiin kabaja dhugaa rabbiif yoo ta'e. Kanaafiyyuu hoolumaa kiyya kana waliin ilaallaa isinin jedha. Maayinni hoolumaan kiyya wattanii kana fakkaata. Akka kiyya kanattis hojii sunitti baay'ate. Hojiin baay'achuu miti murteessanii maadhanni bakka nu jirrudha dhugaan isinin jedha. Ammuma fi hojiin naa baay'atu madaamin keessan yookiin niitiin teessan nama nagaa nama hamala qabdu ta'e taanan hojiin baay'ee salphaadha. Waan amalaa isinin jechuu barbaadin isa biratti immoo hojii ofii an kabachiisu nudha. Warra hojiidhaaf dhufe jechuudha. Hojii keenya haala gaariidhaan yoo hojjenne namni nutti dubbatu beeknee waan dhufneef hojiidhaaf kaayyoodhaaf mitiire beeknee yoo hojjenne namni nutti dubbatu. Nama mana tokkotti hojjettu baay'ee caqacaqanii baay'ee lolaniini maaliif yottanii gariin keenya baay'inaanii ofii keenya balleessina. Atakaroodhaaf dhufne jechuun hin danda'ama nama tokko gaalaalu dhugaan isinin jedhaati. Maaliif hojiidhaaf dhufne taanaan qaxxinne hojii keenya sana beeknee amma isaan nutti dubbatanitti eeguu miti. Ammaati kana godhi isinin jedhanitti eeguu miti. Maaliif haaraa miti kan dhufne miti. Amma haaraa tanatti nu dhiba garuu haaraa ta'uu baanne taanaan nu dhibu. Ofii keenyaaf hojii keenya sana kabanyee waan barbaanne sana haala gaariidhaan hojjennee dhiyeessuu fi qabnaa jechuudha. Maaliif amma isaan hojjenne sidhuun taane hin beekna waan ta'eef isaaf dhufne waan ta'eef kanaaf tokko dhugaan isinin jedha qulqullinumarree kutaa tokko qulqulleessu kutaa tokko immoo maaliif hin qulqulleessine ani itti dubbatan. Isa eenyutu eegaa? Isa eenyu hojii sana eenyutu ishee ani eenyuuf taa'aa jechuu barbaadanii? Kanaafiyyuu eenyuuf ta'a shumaaf miti nama sana hojiidhaaf dhufe sana hojjechuu qabu jechuu barbaadeen gabaabumatti. Hojiidhaaf dhufnaan ganaa hamma isaan sin caqacaqaniitti. Hamala madaamin kiyya hamala yaraa qabdi. Tokkoffaa nurraa bada nuyi hamala yaraa qabaannee madaamin keenya nuti jijjiiramaa deemti. Madaamin hundumtuu gaariidha jechuu koo miti. Akkasuma hundumtirree hojiidhaaf warra dhufne hundumtuu gaariidha jechuudhaaf miti. Hojii ofii an kabachiisu eenyudha nudha. Maaliif kana kaasee hoggaan nuyi fakkeenyaa fi amma bakka nan jiru kana jechuudha. Bakka nan jiru iyyuu hin beektuuniitiin dhugaan isinin jedha yoo waamtee wasaappiin akkas naan jette malee akkas nama caqacaquu eecha jirtu koottaa qulqulleessaa koottaa kana godhachuun maaliif hojjettan kana ani gaariidhaaf jechuu koo miti. Maaliif hojjettan kabajaan hojii keessan kabajaan hojjettan ta'e namnumtiyyuu isinitti dubbatu hin jiru. Namni isin caqacaqu hin jiru. Hojii keessan kabajaan in kabajamtu isinis dhugaa kabaja guddaa argattu. Hojii keessan karooraan hojjettanii isaan walli gisee isin caqacaquu baatan fuula keessan agarsiisuu baatanii hojii keessan bichaatti cimtuu taataanan namnumtiyyuu isinis kabaja qabdu. Hojii keessanis kabajanii isinis kabaja qabdu jechuudha. Akkasumaan immoo ammuma isaan ushee jedhanitti sochootan taa'ee taanaan kuni isin iyyuu laalaa kabajan qabnu yaada akkasii tama meeshaa kiyya qulqulleessee fixee jira. Viidiyoo gabaabsa isinitti agarsiise malee meeshaan baay'eedha. Egaa amma immoo sanduuqaan meeshaan qulqulleessaa jira. Meeshaa qulqulleessa fixeera dhiqeetoo jechuudha. Amma immoo sanduuqaan qulqulleessaa sanduuqa ergan xumureen booda maaliif yeroo boqonnaa keenya ofis hin dagatinaadha. Bishaan of bira keessanii bishaan dhuguu akkasumallee bakka of hin dhiphisinaa jechuu barbaadeen gabaabumatti hojii biratti jechuu barbaadeen
asitti immoo namicha faxaariyaa godhetan majliisii lixin xiqqoon raafte isa immoo waan hojjedhu laaladha. Isa mamaan hojjedha maxxashaa irratti daaboo xiqqoo ishii tosha isheen xiqqoodha waan taateef xiqqoo ishin tolcha. Amma tolche xumuree mana koos qulqulleessee xaragee waliif xumureera. Buna danfisaan jira. Eenyudhaaf ofii kiyyaa fi ijoolleen hin jiru wajjin hojjennu jechuudha. Isaaniif jechuudha. Walumaan dhunna waan ta'eef jechuudha. Qursii bunas qopheeche ka. Bunis dafee jira. Hixaanas arfadhee jira. Akkanatti yoo of keessanii qulqulleessitanii teechan ta'e madaamin waanuma isin caqacaqxee isin waamtu iyyuu hin qabu. Hojii keessanii duun xumurin bilbila sarkaan hin qabatina. Akkasasiniin jedha kino bunni kana fakkaataa kursiin bunas kana fakkaataa kana ogaa argitan maal yaadattame mee maal yaadattan komantii jalatti naaf warreeta waan yaadattanii jechuudha. Akkasii buna keenya dhugneet daqiiqa xiqqoo immoo boqonnaa fudhanneet gara hojiitti ammas deemna jechuudha. Silaan beektanii miiri akkasii kana fakkaataa kun qursii buna bareedaa isaa kana argitanii waan yaadattanii beektu yaada. Akkasuma buna buusee ogaa hojii keessan hojjettan bilbila keessan lafa keessan daftanii hojii keessan hojjettanii boqonnaa fudhattanii gaariidha. Bilbila bichaa qabattan tokkoffaa lukkotteen sin dhukkubaa lammaffaa immoo hojiin keessan isiniif ni qubeektani. Kanaaf iyyuu bilbila keessanii fi hojii keessaniif iddoo laadhaa fi jechuu barbaadin. Amma buna keenya dhugneet ijoollee inni bira jiranii buna keenya dhugneet xiqqoo boqonnaa fudhannee gara hojii keenya. Amma kaasheen kana jirtaa bakka jirtaa hin jirtu. Kanas sinin jedha kana fakkaata viidiyoon koo.